wallahi ayata rabbii keenya subhaanahu wa ta'ala tokko yoo xiinxallee laalle waan abdii namatti horu waan illeen akkasuma ammas barnoota guddaa keessa argatanidha. sanis kami jennaan ayata rabbiin subhaanahu wa ta'ala latarkabunna xabaqan an xabaqa rabbiin jeessan. akkas jechuun tarkaanfachuuf teessan dabaruuf teessan haala tokkorraa gama haala tokkootti jira. yaa subhaanallah. yeroo ayata kana gad ilaalte aneessarraa hin dhufeetin irraan tana as jiraa isattiin deemuu jiraa si barsiisa. kun maali? dura ilmi namaadha للإنسان أربعة ديور كيسان ولا ما ينجانين آيات كنا فارغا قدتنيت المينما النوا أفرق با دويد أبات الراكات جراحات كما جراحات دبرت جراحات الرا كما دويد دتشيت الرامو أماس كما جرادتشيت رابا فمني فول ربي كنا سبحانه وتعالى رابا مرافتين أجائبة أتشرا وكان كما جنتا يوكان كما إبدات لما نراتوك warra jannata rabbinu haa ta'isu maatii kiyyaaf maatii kanke akkasuma ammaas ibiddarra rabbinu haa ta'isu anaaf siif maatii keef maatii kiyya hunda isaaniidha jecha gama biraatiin ayaanni kun wanni irraa siif galu yoo wallaala keessa jiraattes haala tokkorraa gama haala tokkoo tarkaanfachuu deessa wallaala irraa gama beekumsaatti illee imaluu dandeessa jechuun ajaa'ibaam hiyyummaa irraa gama durummaatti jijjiiramni inuma nam tokko haala tokko irratti namni hafu hin jiru dulluma keessa yoo jiraattes dullumarraa gara du'aatti ijoollummaarraa gara dullumaatti namni bakka takkatti hafu hin jiru bakka ammarra jirtu kana bor jijjiiramuu danda'a jechuudha. bakka ammaan tana keessa jirtu bor immoo jijjiirama addaatu san keessa mudachuu dandeessa ajaa'iba rabbiiti. latarkabunna xabaqan an xabaqa haala tokkorraa gama haala tokkootti dabruudhaaf teessan jechuudha. wallaallee irraan tana gadi galoo si taasifte kuni boroo beeka akka ati taatu si taasisuu dandeessa maaliif imala tattaaffii ati gootuurra laalame jechuudha. kanaaf namni haala tokko irratti hafu hin jiru abdii siif ta'a barnoota illee irraa argan bakka irraa deemtu bakka irraa kaate bakka itti deemtu bakka jirtu akka si barsiisu si taasisa jechuudha. ayaanni kun namni akka kiyyaa ayaanni kun bifa kana isaaf gale yookaan immoo jechuun nuti amma ra'ayii keenyaan quraana fassaruu osoo hin taane hiikuma isiitu akka obboleeyyan keenya islaamaa jechuu barbaadeeti waa irraa barattan jedhee abdii qaba. assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.